Aroostotiin teenyaa ilillee birraam dabaala keessaaniif nuti arma jirraam biqilaa lalisaa hundaanuu daraaraam bagaageessan arraatii jenne konkiraam bagaageessan arraatii jenne konkiraam. Aroostotiin teenyaa ilillee birraam dabaala keessaaniif nuti arma jirraam biqilaa lalisaa hundaanuu daraaraam bagaageessan arraatii jenne konkiraam bagaageessan arraatii jenne konkiraam. Maqaasaatiin bannaa dursiinee kalaamaam maqaasaan eegallaan hin qabdu nadaamaam bismillah jeetiin maqaa isaa yaamaam na hordofii akii qalbiidhaa fi qaamaan arraaqa wal geenyeef dabaala nam laamaam isaan lamaaniifiin dhaamsaa wahii dhaamaam dhaamsaa qiyyansa himuu wasiyyaa ergaamaam singiilummaa dhiisaa kophaan jiraatinaa taha lama laamaam kophaan jiraatinaa taha lama laamaam. Jiroon kophaan toltu laalii waan fakkaatu anaatu siif himaa isaaf isis taatu hagam yoo sit toltees irruudhaan guutamtu yaadumaan jiraatta jireenya maraatu abshir nurraa guutaa anaaf isis taatu rabbuma abdaddaa singiilonni martu ta'aaraaf gammachuu ijarraa si beeytu rabbiin sifaa kennu taasha fakkaatu hojiin isii martu taasha fakkaatu hojiin isii martu. Rabbiin hoggaa himuu quraanan dubbate hunnaa libaasukum yoo aayaata feete yooniif didde malee gurraa kee cufatte hagaa yoom yaamamta laalchaan tuffatamte maqaa kee dhiisanii mammaadoo fi faaxeen yaamaamuu lakkisii lakkii fuudhi aanteem laalmee akka taate qorraan hiraaramte habiibii wal fuudhaa duniyaan irruudhaa yoo hagamuu taate duniyaan irruudhaa yoo hagamuu taate. Aroostotiin teenyaa ilillee birraam dabaala keessaaniif nuti arma jirraam biqilaa lalisaa hundaanuu daraaraam bagaageessan arraatii jenne konkiraam bagaageessan arraatii jenne konkiraam. Haadha manaa gaarii dhagaa hin faarsaam yoon dubbadhen fiixuu danuu dhawaa heensaam ilmaanis isaantu caqiidaan guddisaam yoo boohartii feetes ahmee itti dhiisaam namuma jiraatu barjaannata keeysaam miicee sirraa dhiitee addeenyaaf quyyisaam khambeenes abshiruu rabbii si garsiisaam jalaala mi'aazii silaa beeytee fuudhaaf dafee si hawwisiisaam silaa beeytee fuudhaaf dafee si hawwisiisaam. Abbaa manaa kiyyaa bareedaa ilillee sekoondiin dabalaa barkan kee barjaalallee naa si jaalallee hin taatu si gaalee si dubbisuuf aaraa nan baasu jawwaallee jaalalatii yaatee san qalbiin gallaalee osoo jiruun jirtu midhaan tuni maalee qaroo ijaatiyyaa ahwaam fi halaali abbaa ansaar kootii ati charjii khiyyaa kama urata ileem ati charjii khiyyaa kama urata ileem. Aroostotiin teenyaa ilillee birraam dabaala keessaaniif nuti amma jirraam
biqilaa lalisaa hundaanuu daraaraa bagaageessan arraatii jenne kongiraa bagaageessan arraatii jenne kongiraa haadha manaatiyyaa bareedduu yaa nafse beelaa jireenyaa san barsiitu na quubse laalaa haddaa jiruu hundaa sittiin obse yoorraa fehirrafuu beekadhu gochiise khaanis hinaaffaadhaan gubee of cinceyse yoon xayyaaraan fuudhee hajjii huusi geeyse hinaafaaf hinaaftuu garaa san bobeeyse jaalatti xiyyaate nammee tamiimee qajab jechisiise nammee tamiimee qajab jechisiise waa hundanaa caaltaa yaabbaa manaa kiyya jireenya koo keeysata atii naaf wardiyya ayyoonin si dhabee hiqqifadhen booya dhiitee nan bariitu irruu sammuun tiyya addaa hin wallaalaa halkaanii fi guyya mee maalana mala akkamtu naf wayya si maalee naan toltu ani jiruun tiyya ani teetii beekii addaan fagannullee taanuus biyya biyya addaan fagannullee taanuus biyya biyya aroostotiin teenya ilillee birra dabaala keeysaaniif nuti amma jirra biqilaa lalisaa hundaanuu daraaraa bagaageessan arraatii jenne kongiraa bagaageessan arraatii jenne kongiraa